Hi everyone, welcome to my channel. This is KillTube. In this video, we'll be able to see logic and critical thinking for fresh student, chapter 5. In previous video, we was trying to see chapter 5 fallacy part 1 of the fallacy of relevance. But today in this video, we will try to see part 2 of chapter 5, which says that weak induction fallacy or fallacy of weak induction. Akkumaan dubbachuudhaaf yaale kun KillTube'dha. Viidiyoo kana keessatti logic and critical thinking kan jiru barattoota fireeshitiif qophaa'ee kan dhiyaatu. Chapter 5 fallacy kan jiru kutaa lammaffaa isaadhaa waliin ilaalla. Kutaa tokkoffaa isaa viidiyoo darbe keessatti akkuma waliin ilaaluudhaaf yaallee turre. Kutaa tokkoffaan fallacy of relevance kan jirudha kan waliin ilaalee turre. Garuu viidiyoo kana keessatti immoo fallacy of weak induction or weak induction fallacy kan jiru waliin ilaallaa jechuudha. Weak induction fallacy akkamitti akka inni koomitti ta'u maaltu fallacy of relevance irraa garaagara isa godha. Maaltu immoo akka inni fallacy jedhamu isa godhe eenyufaatti maal faatus jala ramadamaa kan jiru waliin ilaalla jechuudha. Weak induction fallacy is committed when the connection between premise and the conclusion is not strong enough to support the conclusion. Asitti ragaan falmii keenya deeggaruudhaaf yookaan support gochuudhaaf nuti dhiyeessinu san the evidence that we show to support our conclusion is not enough to support our conclusion jechuudha. What I mean to say is that the connection that between the evidence that we provide for the to encourage our conclusion is not strong enough. Kana jechuun maal jechuudha? Ragaa fi falmiin namni tokko yeroo hunda argument jechuun akka waan falmiteetti kan directly gara afaan Oromoo gizii jijjiirree akka waan falmii jedhamuuti. Waan tokko kan namni tokko si amansiisuudhaaf yookaan ati nama tokko amansiisuudhaaf ragaadhaan deeggartu tokko jechuudha. Premises jechuun ragaa ati falmii keetiin deeggartu san jechuudha. Conclusion jechuun immoo yaada ijoo ati dhiyeessuu barbaadde, yaada ijoo akka namni fudhatu barbaadde san jechuudha. Kanaafuu weak induction fallacy kun kan uumamu gaafa yeroo ragaan ati dhiyeessitu sunii fi wanti yaadni ijoon ati dhiyeessitu sun waliin deeggaruudhaaf gaafa gahan taane jechuudha. Ragaa gahan taaniin yaada ijoo yookaan falmii kee gaafa deeggaruu barbaadde fallacyidhaatu uumamaa jechuudha. Fallacy of relevance irraa wanti adda isa godhu fallacy of relevance between premises is irrelevant with conclusion or conclusion is irrelevant of premises jechuudha. Waan waliin simanne tokko ragaan gaa ta'uu danda'a, gaa ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu fallacy of relevance irratti garaagarummaan fallacy of relevance fi fallacy of induction jidduu jiru. Fallacy of relevance irratti premisesiin conclusionidha wajjin waan waliin madaalle waan waliin simanne tokko jechuudha. Psychologically maybe wanti sun dhugaa ta'uu danda'a. Especially gaafa yeroo premisesiin keenya emotional ta'e rather than logically gizee ta'e jechuudha. Osoo logically hin ta'in hafee emotionally ta'e bakka waan waliin madaalle tokko gaa ta'uu danda'a. Garuu it may be the premises can be enough to support our conclusion but it is irrelevant in fallacy of relevant jechuu keessatti irrelevant jechuudha. It is irrelevant jechuudha. Garuu weak induction fallacy kana keessatti ragaan gahaa miti jechuudha. Maybe relevant, it can be relevant or irrelevant but the premises is not enough, not strong enough to support the conclusion jechuudha. Yaada ijoo nuti dhiyeessuu barbaanne sanii wajjin maaliin waliin gahaa miti jechuudha. Gahaan osoo hin dhiyaatiniif kaafe jechuudha. Isaan kana jalatti fallacy jaan tokkotu ramadama. Weak induction fallacy jalatti fallacy jaatu ramadama. Fallacy jaan kana keessaa inni jalqabaa appeal to unqualified authority or argumentatum ad veracitatem afaan Faransaayiti.
argumentatum ad vera candiam kan jiru kana isaan kun appeal to unqualified authority dha yookaan afaan Oromoo gisee jijjiirre aangoo waliin madaalle iddoo siin madaalle tokkotti namni tokko yaada madaalle gaafa dubbatu jechuudha. Appeal to unqualified authority kan jiru kana tokko ilaalla. Inni itti aanu immoo appeal to ignorance kan jirudha. Appeal to ignorance immoo wanti tokko dhugaa ta'uun isaa mirkanaa'u waan ta'eef sobaa yookaan wanti tokko soba ta'uun isaa mirkanaa'u waan ta'eef dhugaadha jennee waan fudhannu jechuudha. Hastii generalization jechuun immoo akka gabaabumattuu gaafa jijjiirre hastii generalization akka farrajuu jechuudha. Jechuun wanti tokko nama tokkoo fi lama miseensa garee wayii tokko keessaa fudhatanii waan san guutumaa guututti amalli garee sanii amala nama lamaan saniitiin yookaan amala wantoota lamaan saniitiin bakka buustee waan san farrajuu jechuudha. False cause jechuun immoo sababa sobaa jechuudha. Fallacy of false cause jechuun fallacy of false cause jechuun sababa sobaa jechuudha. Inni kun bakka sadii qoodama. Fallacy of false cause bakka sadii qoodama. Tokko ilaalla. Inni itti aanu immoo slippery slope dha. Inni kun immoo wanti tokko gaafa eegale wanti sun dhumtiisaadhaan tolu. Kanaafuu eegalamuu wanta kanaa wanti kun eegalamuu qabu jedhanii slippery slope fallacy'n gaafa uumamu jechuudha. Inni jaffaa fi inni dhumaa the last and the end of weak fallacy weak induction fallacy is weak analogy fallacy of weak analogy kan jedhudha. Wal fakkeenya dadhabaa yookaan wantoonni lama sababa isaa waan xiqqoo wal fakkaataniif qofa guutummaa wantoota sanii wal fakkaatan jedhee fudhachuu jechuudha. This is totally the type or the kind of weak induction fallacy or fallacy of weak induction kan jennu kannaani. Let us see all of them one by one. As I have already said to you, the first weak induction fallacy is appeal to unqualified authority kan jennu kana. Appeal to unqualified authority when an authority or witness is not trustworthy. Kana jechuun wanti tokko namni tokko iddoo isaa malee dhaabbatee gaafa yaada falmii tokko dhiyeesse jechuudha. Namni kun iddoo kana kan dhaabbate iddoo isaa malee tokko amma fakkeenyaaf barsiisaan maybe barsiisaan maatiis maybe waa'ee afaan Ingilish dubbachuu danda'a. Maybe barsiisaan afaan Oromoodhaa waa'ee afaan Faransaay dubbachuu danda'a. Akkasumatti illee barsiisaan baayoloojii waa'ee afaanii dubbachuu danda'a. Akkasumatti illee dooktarri waa'ee seeraa haasa'uu danda'a. Gaafa dooktarri waa'ee seeraa haasa'e jechuun dooktarri fayyaa tokko gaafa waa'ee seeraa keessa seenii waa'ee seeraa sana haasa'e appeal to unqualified authority uumamaa jechuudha. Isaan kun fakkeenyi isaan wantoota sababa sadiif ta'anii isaan kun tokkoffaa lack of expertise or lack of knowledge jechuudha. Jechuun wanta san irratti ragaa gahaa yookaan beekumsa gahaa osoo hin qabaatin maalummaa waan sanii osoo sirriitti hin beekin waan san keessa seenanii warra bocan jechuudha. Inni itti aanu immoo mootiif tuliyaa kijibuudhaaf yookaan waan soba haasuudhaaf sobuudhaaf kaka'umsa qabaachuu jechuudha. Inni itti aanu immoo bi'aas yookaan logii kan jennu kanaan jechuudha. Isaan kana sababa sadiiniif isaan kun uumamanii fakkeenyi isaanii ni ilaalla. Fakkeenyi asirra jiru example Dr. Ababa who is a famous engineer in Ethiopia told me that all development policy of Ethiopia are wrong. It implies that Ethiopia is following wrong direction of development policy. Asitti waan hubachuu qabdan Abbabee namni jedhamu kun injiinara jechuun they focus on design of something, they focus on architecture of something rather than told or rather than recommend the policy of one country jechuudha. Maal jee injiinarichi beekamaan Itoophiyaa keessaa maal jee dubbatee poolisiin guddina Itoophiyaan hordoftu yookaan poolisiin guddinaa yookaan poolisiin jijjiirama biyyattiin Itoophiyaan hordoftu dogoggoraa. Kanaafuu wanti kun Itoophiyaa following wrong direction of development policy jee dubbate. Wanti isin hordofaa jirtu kun poolisii sobaati, poolisii hin taane yookaan wrong policy dha. Kanaafuu
jijjiiramni Itoophiyaadhaa gara direction hin taanetti qabatee deemaa jira jee dubbate jechuudha. Namni kun waa'ee inni dubbate waa'ee namni kun injiinara. Injiinaraa garuu waa'ee developmental policy of one country dubbate jechuudha. He is not the economist. He is not no macro economist theorist. Jechuun macro economist miti yookaan waa'ee theory macro economy dhaatii miti kan inni beeku. Garuu injiinara nama beekamaadha. Nama beekamaa ta'uu isaa qofaaf lafaa ka'e developmental policy of Itoophiyaan is wrong jee dubbachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu namni injiinara ta'e tokko waa'ee developmental policy dha kana ragaa qabatamaa akka inni hin qabne lack of expertise lack of knowledge qaba waan ta'eef kun faalaasiidha jechuudha. Amma fakkeenyaaf barsiisaan saayikooloojii tokko yoo waa'ee maatisii isinitti hime x plus x is equals to x yoo isin hin jelle the well known or the well famous psychologist teacher may claim that about maths. Maybe that can be true or false, but are related field jechuudha. Are related field yookaan bikka isaan malli tokko nama dhaabbatee waan hin malli tokko dubbatu jechuudha. Gabaabumattuu appeal to unqualified authority jechuun waan akkasiitiin as keessa namni osoo subscribe hin godhin viidiyoo kana dhaggeeffataa jirtan adaraa subscribe godhaa. Yoo isinitti tole immoo like gochuun dagatinaa, commentiis naa barreessaa isiniin jecha. KLTV'n akkuma beekamu isiniif hedduu akka isin gargaaraa jiru commentiin isin nu barreessaa jirtan hedduu natti agarsiisaa jira. Kanaafuu warri commentii naa barreessitan baay'ee galatoomaa isiniin jecha. Yaanni wanti inni isin dhiyeessu kun yoo isinitti tole commentii ammallee naa barreessaa isiniin jecha. There is another example as you can see from this slide. According to David, who is pastor in Mekane Jesus Church, Catholic is simply collection of people waiting for a relevant mercy of God. It should stop attending churches of Catholic jee dubbate. Maali namni Daawit jedhamu kun paasterii Mekane Jesus Churchii Mekane Jesus kan warra Protestaantii jechuudha. Mekane Jesus jechuun akka muuxannoo qabutti akkas na fakkaata. According to David, who is pastor in Mekane Jesus Church. Churchii Mekane Jesus kana keessatti paastara beekamaadha. Daawit namni jedhamu kun. Kana booda maal jee Catholic is simply collection of people who waiting for a relevant mercy of God. Catholic waliin biloo uummatuma walitti qabamee caluma jeetu akka nama uummata sababa uuma hin jirre tokko jechuun araara waaqayyoo kan hin jirre tokko yookaan gaarummaa waaqayyoo hin jirre tokko nama eegu wanti waaqayyoon isaaniif hin godhillee waan eegani. Kanaaf ummata churchii Catholic yookaan mana amantaa Catholic hordofan kana dhaabuutu barbaachisaa jee dubbate jechuudha. As you can see from here, Daawit is pastor in Protestant church. Daawit is pastor in Mekane Jesus Church, but he don't have any knowledge regarding to Catholic. Whether he have a knowledge or not, we don't know about Daawit, but simply as you can see from this word or from this statement, Daawit is Mekane Jesus pastor. He is pastor, but Mekane Jesus pastor or Protestant pastor. For that matter, he cannot judge the Catholic, what Catholic is. Namni kamiyyuu akkasumaan lafaa kee waan tokko judge godhuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu unqualified authority dha jechuudha inni kunis. Jechuun Daawit paasterii Protestaantii ta'e waa'ee Kaatolikiidha dubbachuun isaadha. Bikka isaa malu dhiisee bikka isaan malle dubbate jechuudha. Kanaafuu fakkeenyi inni sadaffaan immoo according to Mr. John, who is the manager of tobacco company, testifies that tobacco is not addictive substance and the smoking cigarettes does not produce any addiction. Therefore, we should believe him and conclude that smoking does not in fact lead any addiction. Kan jechuun maal jechuudha? According to Mr. John, who is manager of tobacco company, testified that tobacco is not addictive or addictive substance and smoking cigarette does not produce any addiction. Therefore, we should believe him and conclude that smoking does not in fact lead to any addiction. Amma gaasitti waan nu gochuu qabdan Mr. John namni jedhamu kun eenyudha? Mr. John namni jedhamu kun manajera tobacco company. He don't know he cannot judge about addictive of tobacco, whether tobacco is addictive or not. Why tobacco da kana
addaaktiiviidha. Addaaktiivii miti yookaan suusii nama qabsiisan suusii nama hin qabsiisan jee dubbachuudhaaf maal ta'uu qabaa? Doktora fayyaa ta'uu qaba. Manaajara toobaakoo ta'uun qofti isaa gahaa miti jechuudha. Kanaafuu piriimiisisii asirra dhaabbatee dubbatame kanaaf nuti achumarraa kaane toobaakoon suusii nama qabsiisuu hin danda'u. Sigaaraa aarsuun suusii nama qabsiisuu hin danda'u jennee dubbachuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif? Namichi kun waa'ee fayyaadha. Maybe beekuu danda'a, beekuu dhabuu danda'a. But the word that defined in this statement is manager of the tobacco company rather than doctor of tobacco company jechuudha. Waa'ee ogeessa fayyaatii miti jechuudha. Inni kunis unqualified authority of fallacy of unqualified authority jennaanii jechuudha. Don't forget to subscribe KaleTube. KaleTube is for you. The next fallacy of weak induction is appeal to ignorance fallacy jechuudha. Appeal to ignorance fallacy, as I try to say in the previous slide, something is true because it is not proven false, and something is false because it is not proven to be true. Kana jechuun maal jechuudha? Wanti tokko dhugaa ta'uun isaadha. Hanga ragaa wanti sun proven ta'initti sobaa. Hamma waanni sun immoo soba ta'uun isaa proven ta'initti waanni sun dhugaadhaa jedhanii ragaa tokko malee jechuudha. Sababuma proven ta'iniif qofa wanti san dhugaadha jennee yookaan wanti tokko soba ta'uun isaadha proven taane kanaafuu dhugaadha jennee waan fudhachuu dandeenyu tokko jechuudha. Dubbii afaan kiyya keessaa yookaan loqoda kiyyaa wajjin akka confusion godhuun barbaadu. Wanti hubachuu qabdan karaa salphaan wanti tokko dhugaa ta'uun isaadha proven taane hin mirkanoofne waan ta'eef soba jennaanii. Akkasumatti illee immoo wanti tokko soba ta'uun isaa hin mirkanoofne yoo ta'e waan saniin maal jechuu dandeenya? Dhugaadha jechuu dandeenya. Janii sababa gahaa osoo hin dhiyeessin wanti kun dhugaadha wanti kun soba janii dubbachuudhaaf sababa proven ta'iniif qofaaf soba ta'uu fi dhugaa ta'uun isaadha sababa proven ta'iniif dhugaa yookaan soba janii dubbachuu jechuudha. Fakkeenya ilaallume fakkeenya jalqabarratti. After 1 century of trying, no one has been able to prove the reincarnation occurs. So, at this point, I think we can safely conclude that reincarnation does not exist. After a century of trying, dadhabbii yookaan yaalii baroota baay'ee booda namni kamiyyuu wanti reincarnation no one has able to prove that reincarnation occurs. Reincarnation occur ni godhatame namni proof godhe tokko hanga ammatti hin jiru. Kanaafuu nutis amma asirra dhaabbannee reincarnation wanti jedhu kun akka hin jirre akka yookaan appeal godhuu hin dandeenye conclude godhuu ni dandeenya. Maybe jiraachuu danda'a jiraachuu dhabuu danda'a. Ammaan tana reality isaa irra caalaa waan isin ilaaltan maali? Ragaan dhiyaate kun gahaa miti jechuudha. Reincarnation it is not enough to think that the reincarnation does not exist jechuudhaaf wanti ragaan nuti dhiyeessu jirru kun gahaa miti jechuudha. Kanaaf weak induction fallacy yookaan fallacy of weak induction ka jedhameef ragaa gahaa conclusioniidhaaf yookaan yaada ijoodhaaf waan hin dhiyeessineef jechuudha. Fakkeenyi lammaffaan people have been trying for centuries to provide conclusive evidence for the claims that astrology and no one has ever succeeded. Therefore, we must conclude that astrology is a lot of nonsense. Kanaafuu wanti astrology jedhamu kun ragaan qabatamaan astrolojiin seensiin qabajamee dubbatu tokkollee nu hin jiru. Kanaafuu guutumatti nutis maal jechuu dandeenya? Astrolojiin ni jira jennee dubbachuu hin dandeenyu. We must conclude that astrology is a lot of nonsense ta'uu isaadha. Sababa proof hin ta'iniif qofa nonsensii ta'uu dhabuun isaadha. Proof sababa hin ta'iniif qofa hangammatti durraa kaasee hangammatti. Kanaafuu astrolojiin nonsensiidha jennee conclude gochuu ni dandeenya jedhanii appeal to ignorance jechuun akkasitti hiikama. Don't forget to subscribe KaleTube. This is logic and critical thinking, which is part chapter 5 and
part 2 of fallacy which is says that fallacy of weak induction kan jenne jala jirra. Amma appeal to ignorance jala jirra. Appeal to ignorance kun garuu exception qaba jechuun wantoonni tokko tokko kan ragaa gahaa osoo hin dhiyeessin akka dhugatti yookaan akka faalaasitti hin fudhatamne ni jiran jechuudha. Fakkeenyaaf courtroom procedure wantoonni mana murtii keessatti hojjetaman proceduronni mana murtii keessaadha. Yeroo tokko fakkeenyaaf namni tokko hangi ragaan irratti dhiyaatu hangi ragaan gahaan yookaan ragaan qabatamaa tokko nama san irratti akka inni yakkamaa ta'e ragaan irra mirkaneessutti namni sun yakkamaadha jechuun hin dandeenyu jaa. Amma fakkeenyaaf gaasitti appeal to ignorance fallacy jechuun hin dandeessu asitti. Maaliif exception of appeal to ignorance fallacy kan jenneen jechuudha. Kanaafuu namni tokko hanga ragaan qabatamaan irra dhiyaatutti yakkamaa ta'us hanga ragaan qabatamaan irra dhiyaatutti namni sun yakkamaadha jechuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Yaanni exception yookaan wanti appeal to ignorance hin jenne ragaa gahaa osoo hin dhiyeessin wanti biraadha. Some issue does not require special qualification. Example, no one has ever seen Mr. Andrews drinking a glass of wine, beer, or any other alcoholic beverage. Probably Mr. Andrews is a non-drinker. Kan jechuun maal jechuudha? Mr. Andrews namni jedhamu kun nama jarra baay'ee as dura jiraate yoo ta'e isaa wayinii dhugu namni tokkollee isaa wayiniis biirees namni dhugu takka namni isaa harkee hin jiru. Kanaafuu Mr. Andrews kan jedhamu kun nama dhugaatiin dhugne jedhanii gaafa nama kana maal godhanii akka inni dhugaatiin dhugne konkuluud godhan namni sababa gartee namichi kun osoo dhugaatii dhuguu hin mul'atiniif qofa. Amma wanti kun wanti isin hubachuu qabdan bakka wanti jiru asitti wanti tokko isin hin mul'ate jeetii yaada. Ragaan qabatamaan sababa namichi sun hin mul'atiniif qofa lubbuudhaan hin jiru. Amma kanaafuu namichi lubbuun jiraachuu danda'a lubbuun jiraachuu garuu hanga amma namni tokkollee namni isaa dhugaatii dhuguun agarre. Kanaafuu namichi kun dhugaatiin dhuguu jennee murteessuu dandeenya jedhanii ragaa kana qofa dhiyeessanii dhugaatii dhuguu dhabuu namichaadha kan konkuluud godhan jechuudha. This is some issue of require special qualification warree jennuun isaan kana jechuudha. Exception of appeal to ignorance warree jennuun. Don't forget to subscribe Kill Tube. The third weak induction fallacy is hasty generalization or converse of accident jechuudha. Hasty converse accident jechuun general specify general rule to specific jechuudha. Wanta yaada seera waliigalaa tokko gochuulee xixiqqoo specific ta'aniif maal gochuu jechuudha apply gochuu jechuudha. Hasty generalization jechuun immoo waan xixiqqaa tokkorraa kaanee waan bal'aa tokko farrajuu jechuudha. Waan bal'aa tokko farrajuu jechuudha. Accidentii fakkeenyaaf fallacy of accidentii irrelevantii dha jennee fudhannee dheengadda jechuun viidiyoo darbee keessatti accidentiin maal jennee fudhannee yeroo general ruliin tokko specific eventii tokkoof maal ta'ee fudhatamu sababa ta'ee fudhatamu. Fakkeenyaaf namni mirgi yaada fi dhaabilii isaanii ibsachuu seera keessatti ibsamee jira. Kanaafuu abaluu yookaan namni maqaan isaadhaa gammachuu jedhamu tokko waan fedhe akka barbaadetti haaseef mirgi isaadhaa seeraan kabajameef jira. Kanaafuu dhamuun qabu jennee minaan jennee dubbanne turre. Warri viidiyoo darbee ilaalin liinkii irra isiniif hin kaa'a. Laalaa warri argumentii kiyyaan argumentii viidiyoo argumentii irra dhiyeessanii hin laalinis as jalatti liinkii irratti isiniif hin kaa'a waan ta'eef isa komentii bakka jalqaba komentiitti barreessan kanarra isinii kaa'a. Achirra liinkii isiniin fayyadamaa laalaan isiniin jaa. Kanaafuu hasty generalization jechuun immoo waan xixiqqarraa kaanii waan guddaa farrajuu jechuudha. Yookaan ragaa waan xiqqaa tokkorraa agarteen waan garee bal'aa tokko amala isaanii san farrajuu jechuudha. Fakkeenyaaf reaching at conclusion based on little evidence or non-representative sample. Waan bakka hin buufamne tokko waan namni tokko bakka hin buufamne waan san farrajuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf I have asked 3 female students for marriage. 3 of them are financial oriented. This implies that all female students are finance oriented jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani hangammatti barattoota dubartootaadha nama sadiin ni heerumtan moo hin heerumtan jee gaafadhe. Isaan sadeenuu waa'ee gara maallaqaati yaanni isaan qaban waa'ee maallaqaati malee waa'ee fuudhaa fi heerumaati miti. Kanaafuu dubartoonni hundinuu dhiise akkama tokko ooluma fakkaatan isaan hundinuu maallaqumaaf jiraatanii jee dubartootuma sadan kanarra dhaabbate dubartoota addunyaa kanarra jiru hunda farrajee jechuudha namicha kun. This is fallacy of hasty generalization jennaanii jechuudha.
Inni itti aanu fakkeenya inni biraadha. 6 Arab fundamentalists were convicted of bombing the World Trade Center in New York City. The message is clear. Arabs are nothing but pack of religious fanatics prone to violence. Kana jechuun namni Arabaadhaa lammii biyya Arabaati tokko namni Arabaadhaa Araboonni fundamentalisti jechuun leellistoonni Arabaadhaa namni jaha isaanii World Trade Center in New York keessatti kan argamu daldala giddugala daldala addunyaadhaa kan New York irra jirutti isaanii boombii irratti darbachuu jiru kan boombii isaanii gochuudhaaf ka'ee qabamanii harkaa harkatti. Kanaafuu yaadni isaadhaa ijoodha. Araboonni hundinuu wanti isaan barbaadan waan biraa waan akka jechuun kaayyoo biraa hin qabani. Kaayyoon isaaniidha. Amantaa dahoo godhatanii yakka kakaasuudha yookaan vaayolaansii uumuudha jedhi namuma jahan kana qofarra dhaabbatee Araboota waan jedhame guutuu isaanii kana maal godhee farraje jechuudha namichi kun. Depending on 6 Arab fundamentalists then give the name for all Arab nation jechuudha. This is fallacy of hasty generalization jechni qooduu dandeenya. Fakkeenyi biraadhaa wanti asitti isin hubachuu qabdan kan biraa tokko wanti jiru note that large sample may not always necessary. Garuu waan tokko fudhannee dubbachuudhaaf maaltu large sample yookaan saamudni yookaan naamunaa kan jennuun sun bal'aa fudhachuu miti wanti si barbaachisu. Note that large sample may not always necessary. Sample baay'ee fudhachuun sirraan bareegamu. Garuu sample nati fudhattee maqaa kan ituuf sun maal godhuu qabaa ragaa qabatamaa tokko ragaa gahaa tokko konkuluuzinii keetiif dhiyeessuu qaba jechuudha wanti ati beekuu qabdu. Ragaa gahaa dhiyeessuu qaba jechuudha yoo akka faalaas hin jamne yoo barbaadde jechuudha. Garuu ragaa gahaa osoo hin dhiyeessin wanti qora dhaabbattee cilma jettee waan bal'aa kafarrajjoote zaati hasty generalization fallacy jennaani jechuudha. One separate occasion I drank a bottle of wine and found tasty. Probably I would found every bottle of wine is tasty. Amma kan keenya yeroo tokko akka carraatee gocha osoo taa'u jiru qaruuraa wayinii keessaa qaruu baay'ee kan natti mi'aamee jira. Qaruuraa wayinii qaruuraadhaa dhugee yookaan bottle of wine jechuun wayinii qaruuraa tokko dhugee hedduu natti tolee teestiin isaadha yookaan dhamdhamni isaadha hedduu natti tolee. Kanaafuu kana boodallee wanti inni argachuudhaaf yaalu wayiniin hundinuu yookaan wayinii wanti jedhamu kun waan dhugamu jechuudha. Waan akka biiraatti garuu ni dhugama. Kanaafuu bottle of wine taste jechuun dhamdhamni wayiniidhaa ni mi'aawa yookaan dhamdhama namatti toluu qaba jennee probably kaa'uu dandeenya jechuudha. Waan sana wanta kana ragaa qabatamaa dhiyeessuu danda'a waan ta'eef. 10 milligrams of substance Z was fed to 4 mice and within 2 minutes all 4 went into shock and died. Probably substance Z in this amount is fatal on average of mice. Akka 10 miligraama kudhan substance Z jedhamu miligraama kudhan erga fudhatanii booda hamtuutonni afur daqiiqaa lama keessatti maal ta'anii hoollatanii sanboodha nama du'an daqiiquma afur keessatti. Kanaafuu sababii Z substansiin miligiraamni kudhan daqiiqaa lama keessatti hamtuutota afur ajjeese. Kanaafuu Z substansiin kun hamtuutota biraatiif illee yookaan inni isaan hundallee miidhuu danda'a jechuun amma wanti kun faalaasii miti ragaa gahaa dhiyeessuu jira jechuudha. Hamtuutonni afur yeroo tokko keessa yoo kan dudu'an ta'e Z substansii kana sababa fudhataniif hamtuutonni birallee wanti Z substansii wanti jedhame kun hamtuutota birallee ni miidha jennee dubbachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu isaan kun faalaasii miti jechuudha. Wanti hubachuu qabdan viidiyoon kana duratti isiniif dhiyeesse faalaasii of relevance kan jenneen sun faalaasii of relevance isaan kan jenneen sun ragaa fi yaanni ijoon falmiin keenya sun waliin madaala waan waliin simanne jechuudha. Garuu fallacy of weak induction jechuun the premises does not provide enough or strong enough evidence to the conclusion jechuudha. Conclusioniidhaaf yaada gahaa hin dhiyeessu jechuudha. Yaadni inni dhiyeessu relevant ta'uu danda'a, relevant ta'uu danda'a. Garuu maal hin dhiyeessu yaada gahaa hin dhiyeessu jechuudha. Sababa kanaatiif fallacy of weak induction sababa inni jedhu. Kanaafuu inni sadaffaan nasty generalization kan jenne sababa
saamuda murtaa'e tokko fudhattee garee guutuu farraju jechuudha. Converse of advance accident kan jenne waan xiqqarraa kaanee waan guddaa waan farrajuuf jechuudha. Accidentiin immoo waan guddaa kaanee waan xiqqaa waan itti dubbannuuf jechuudha. Kanaafuu warri subscribe godhin ammuma akka subscribe gootan inni sirrii komanda godhaa. Yaada keessan adaraan qoodaan isiniin jaa. Keeltiyuubiin kan isiniif dhiyaate keeltiyuubiin yeroo hunda kan isiniif wanti isin gargaaruudhaaf kutatee onnatee keedha. Kanaafuu isinis yaadaanis wanta tokko tokko nu bira jiraadhaan isiniin jaa. The fourth weak induction fallacy is fallacy of false cause or false cause fallacy. False cause fallacy jechuun sababa sobaa tokko konkuluuzinii tokkoof dhiyeessitee sababa sobaa sanirra dhaabbattee wanti kun akkana kanaafuu sababa kanaaf ta'e sababni itti dhiyeessitu sun sababa sobaati jechuudha. Sababni sobaa sun immoo akkasumaan ragaa hin dhiyeessu jechuudha. Sababa ragaa hin dhiyeessineef wanti sun faalaasii jedhamee jechuudha. False cause fallacy can be divided or can be categorized into three parts. The first one is post hoc ergo propter hoc yookaan because of one action happen before immediately the happening of another action jechuudha. Gochi tokko sababa gocha biraa tokkoof battala sababa gochi tokko osoo hin ta'in dura battala gochi tokko ta'etti gochi biraa itti aanee yoo dhufe gochi jalqabate sun gocha itti aanee dhufe saniif sababa jennee gaafa dhiyeessinu jechuudha. Fakkeenya qabaas irratti post hoc ergo propter hoc jechuun conclude that one event cause another simply occurred before the proposed effect. Kana jechuun gochi asilaati conclude godhaa turte sun fakkeenyaaf akkaan ammanaa bihin namni wayii bidoo duwwaa yookaan jarkaanii bishaanii waraaban duwwaa qabatee na dhufe. Kanaafuu iddoo nan haajaadhaaf manaa beesan gaafa nan haajaadhaaf manaa bee wanti nan haajaaf manaa bee deemsun sababiin achi dhaqee haajaa dhiyeessuun osoo hin raawwatatiin dhufe. Kanaafuu wanti akkas na godhe namittiin jalqaba bidoo duwwaa qabdee waan na dhufteefi akka inni manaa been bidoo duwwaa qabattee itti dhufte jechuudha. Namittiin jechuun waan hawaasa keessatti yeroo baay'ee fudhatamu. Kanaafuu guyyaan sun wanni inni milkii nabbadeef sababa bidoo duwwaa qabattee na dhufteefi gaafa inni je ati maal jettanii namni viidiyoo kana ilaalee namni freshman koorsii barate post hoc ergo propter hoc fallacy commit gootee jirte jennee itti himna jechuudha. Mee fakkeenya tokko jira ilaallu asirra. A black cat crossed my path in the latter I tripped and sprained my ankle. It must be that black cats really are bad luck. Kan jechuun amma akkanam karaa irratti been bashoon gurraattiin yookaan adurreen gurraattiin bashoo gaafan jee warri loqonni waan isin biratti waan biraadhaa dhiifama. Akkanam manaa been akkanan karaa kiyyarra bu'een adurreen gurraattiin karaa anirra deemaa jiru qaxxaamurte. Akkanan adurree karaa kiyyarra qaxxaamurte bira tareen ani gufadhee jilba kiyya na cabee. Jilbi kiyya na meelatee sababa kanaatiif adurreen gurraattiin maalii miti caarraa badaadhaa jee dubbate jechuudha. Amma adurreen gurraattiin caarraa badaadha jee inni dubbachuu isaa saniif konkuluuziniin inni irra ga'e yaanni ijoo namni kun si fudhachiisu jiru adurreen caarraa badaa akka taate adurree gurraattiin caarraa badaa akka taate sitti himuu jira jechuudha. Garuu immoo adurree gurraattiin caarraa badaa akka taate waan inni deeggareen yaanni inni yaada kanaan deeggare maali sababa inni kararra ba'e bashoon gurraattiin isa dura buutee karaa isaa qaxxaamurte. Akka bashoon gurraattiin sababa karaa isaa qaxxaamurte inni jilbaa cabe. Bashoo gurraattiin karaa isaa qaxxaamurtee inni jilbaa cabuun adurreen gurraattiin yookaan bashoo gurraattiin sun lookaalii akka naannoo kanatti bashoo waan jedhamuuf dhiifama. Adurree gurraattiin akka maal taate adurree gurraattiin akka caarraa badaa taatee sitti himuu jira jechuudha. Caarraa adurreen gurraattiin caarraa badaadha jee inni sitti himuuf karaa isaarra bu'ee akka inni karaa isaarra bu'ee adurreen karaa isaa qaxxaamurte sababii isiin karaa qaxxaamurteef inni jilbaa cabe yookaan jilbaa meelate jechuudha. Gufatee jilbaa meelate. Kanaafuu adurreen caarraa badaadha jennee akka dubbatu waan isa godhe sababa karaa qaxxaamurteef jechuudha. Immediately sanboota ni gufate. Kanaafuu maal jennaani if one action is followed by another action, the previous or the first action can be caused for the second action. For that matter, you can conclude depending on two action jechuudha. Gochoota lamaan sana dhaabbattee conclude godhuu dandeessaa. Post hoc ergo propter hociin isa kanaa jechuudha.
Inni biraadhaa immoo kaataagoriin yookaan gosni false cause fallacy biraa non causa pro causa jedhama. Non causa pro causa jedhamuun beekama. Non causa pro causa kan jennuun not cause for the cause. Sababa uumamee saniif sababaa miti jechuudha. Waan sababa ta'e tokkoof sababa hin taane jechuudha. Sababni tokko yoo ta'e waan sababa ta'e saniif kan sababa hin taane jechuudha. Amma fakkeenyaaf asitti there are more laws on the books today than ever before and the more crimes are being committed than ever before. Therefore to reduce crime we must eliminate the laws. Amma bara amma nuti keessa jirru kana bara duraanii caalaa seera baay'een kitaabarra jira. Yookaan arra baroota darban caalaa seera baay'eetu kitaabotarra jira yookaan kitaabarra jira. Akkasumatti illee bara darban caalaa arraan tana yakkoota baay'ee jira. Kanaafuu yakka kana hir'isuu yoo barbaanne seera kana dhabamsiisuu qabnaadha. Wanti jiru asitti jechuudha. Akka yakki baay'atuuf kan ta'e baay'achuu seeraa sana jechuudha. Akka koonseentii namaa kana namichi kun dubbatu jiru kanatti jechuudha. Kanaafuu kiraayimii kana dhabamsiisuudhaaf we must eliminate laws jedha. Kanaafuu wanti asitti hubachuu qabdan in order to reduce the crime we must develop the laws jechuudha. Wanti godhuu qabnu faallaa isaatiin garuu immoo namichi waan inni haasa'u jiru waan sababa uumame saniif sababa hin taane jechuudha. Amma fakkeenyaaf baay'achuu yakki baay'achuudhaaf seerri baay'achuun maybe sababa hin ta'u. Kanaafuu sababni waan seerri baay'ateef yakkinis baay'ate. Kanaafuu yakka hir'isuudhaaf nuti seera dhabamsiisuu qabnaa jedhu dubbate. Kanaafuu this is false cause fallacy keessaa non causa pro causa jennee ramadnaa jechuudha. Waan sababni tokko akka hin taaneef waan sababa hin taane jechuudha. Laalamma fakkeenyaaf waan lama waliin deeggaruu jira jechuudha namichi kun. Seerota wanti baay'ee jira. Seera baay'eetu kitaabarra jira bara duraanii caala. Akkasuma sababni seerri baay'ee jiru yakkoota baay'ee jira. Yakka dhabamsiisuu barbaanne maal dhabamsiisuu qabna? Seera kana dhabamsiisuu qabna. Fakkeenya biraadha kan isiniif cimsu kan biraa tokko jira. Successful instructors paid salary more than 6,000 Ethiopian birr. Therefore, the best way to ensure the Gammachu will become successful instructor it is to raise his salary at least 6,000 Ethiopian birr. Kana jechuun maal jechuudha? Barsiisonni yookaan instructoroonni baay'ee successful ta'an yookaan milkaa'oo ta'an qarshii yookaan birrii Itoophiyaa 6,000 ol itu kaffalamaaf. Sababa maal ta'aniif successful instructor paid more. Isaan kun waan successful ta'aniif jecha. Gammachuu namni jedhamu kun immoo successful miti. Inni kun akka successful ta'uuf maal godhuu qabna? Salaarii isaadhaa gara birrii Itoophiyaa kana 6,000 ol guddisuu qabna. Yaada jiru dhufe jechuudha. Waa kind of fallacy. Non causa pro causa fallacy jennaan jechuudha. Namnichi kun successful sababa ta'eef kafalameef jechuudha. Sababa successful ta'eef kafalameef malee wanti successful isa godhe birriin 6,000 kafalamuuf miti jechuudha. Successful instructor paid salary more than 6,000 ka jennuun kun warri jalqaba dhiyeessine kun successful instructoroonni milkaa'oo ta'an qarshii 6,000 birrii 6,000 oltu kafalamaafi jedhe. Kanaafuu birriin 6,000 ol kaffalamuufiin kun maalii miti? Akka isaan birrii 6,000 kaffalamanii successful akka isaan ta'an birriin 6,000 miti kan sababa isaaniif ta'e. Garuu successful ta'uu isaaniitu birrii 6,000 akka kaffalamu taasiseef. Kana booda maal godhe jechuudha jechuudha. Gammachuun akka successful yookaan instructor successful ta'e yookaan instructor milkaa'e akka inni ta'uuf maal gochuu qabna? Salaarii isaadhaa yoo xiqqaate gara birrii 6,000 ol guddisuu qabna. What type of fallacy? Non causa pro causaadha. Fakkeenya kanarraa waa baay'een isiniif galajee fakkeenya qofa isinii dhiyeessuu barbaade jechuun waa baay'ee haasa'u yoo ta'e isin jalaa waliin makuu akka walitti hin makamneef fakkeenya irraa baay'ee waa hubattan waan yaadeef fakkeenya isinii dhiyeessuudhaaf dirqameeti. Warri subscribe hin godhin chaanaala kana kan irraa fayyadamaa jirtan adaraa keessan subscribe gochuu hin dagatina. Akkasumatti illee warri share gochuun isinii salphate share godhaa nabboleeyyan keessaniif gaadha. Immoo viidiyoo kana keessatti wanti nan dhiyeessuu jiru kun isinitti tole yoo ta'e adaraa keessan laayikii tuqaadhaa na bira jiraachuu keessanitti agarsiisan isiniin jaa.
The third and the last false cause fallacy is oversimplified fallacy. Oversimplified cause yookaan sababa salphifame tokko jechuudha. Sababoonni baay'een osoo jiranii sababa salphaa fi sababa ati gartee ifii barbaaddu qofa sababoota jiran keessaa yeroo fudhattee faalaasii uumtu jechuudha. Fakkeenyaaf the quality of education in Hawassa University has been declining for years. Clearly our teachers just are not doing their job those days. Baroota muraasaaf qulqullinni barnootaa yuunivarsiitii Hawaasaadhaa hedduu gabbuu jira. Kana jechuun immoo barsiisonni keenya waan tokko hojjechaa hin jiran jechuudha. Barsiisonni keenya waan tokko hojjechaa hin jiran jechuudha. Jee konkuluud godhe. Maaliif? Sababa kwaalitiin kun gabbu'ee jiruuf jecha. Amma akka kwaalitiin kun gabbuu sababoonni biraa hedduun jiraachuu danda'a. Garuu maal godhe? Barsiisonni akka hojjechaa hin jirre qofa keessaa fudhate jechuudha. Oversimplified fallacy jennaan jechuudha. Today, all of us can look forward to a longer lifespan than our parents and grandparents. Obviously, we owe our thanks to millions of dedicated doctors who expand every effort to ensure our health. Kana jechuun maal jechuudha? Urmiin keenya kan abboota keenyaatii fi kan abboota keenyaa caalaa hedduu dabalee jira. Kana jechuun immoo gabaabumattuu wanti nuti galatoonfachuu qabnu, warri nuti galata isaanii galchuu qabnu doktoroota warra fayyaan keenya akka urmiin keenya nu dheeratuuf nu taasisanidha. Fakkeenyi wantoonni biraa hedduun jiraachuu danda'an. Fakkeenyaaf sababa economical improvementiin jiraachuu danda'a, technological advancementiin jiraachuu danda'a. Wantoonni biraa hedduu jira. Garuu as keessaa maal qofa fudhatee? Doktorii qofa fudhatee isaan qofa galateeffachuu qabnaa jee dubbate jechuudha namichi kun. Kanaafuu oversimplified fallacy or oversimplified cause or false cause fallacy keessaa isaan kanaa jechuudha. Isaan sadan kanaa inni jalqabaa ergoo postdoc ergoo proctor kan jennee inni itti aanu immoo non causa pro causadha. Inni sadaffaa fi inni dhumaa oversimplified cause of false cause fallacy dha jechuudha. The fifth fallacy of weak induction is fallacy of slippery slope. Slippery slope fallacy da. Slippery slope jechuun maal akka ta'e mee waliin ilaalla. It occurs when the conclusion of an argument reports on a lead chain of reaction and there is not sufficient reason to think that the chain of reaction will actually take place. Kana jechuun maal jechuudha? Sababoota walitti hidhaa jiran tokko sababa wanti tokko ta'eef wanta kana dhufa. Wanti kun waan ta'eef kanaa dhufa. Kanaafuu wanti kun gisee ta'e kanaa dhufa. Kanaafuu wanti dhumarratti ta'u kun akka hin taaneef wanta jalqaba ta'u san ignoor godhuu qabnaadha yookaan hambisuu qabnaadha. Yookaan immoo wanti dhumarratti ta'u kun akka hin taaneef wanta jalqabarratti akka osoo hin ta'in hafisan taasisuu qabnaa yaada jedhanii ragaa gahaan taaneen yaada tokko gaafa namni tokko deeggaruu barbaade ati namni viidiyoo kana ilaalte yookaan namni freshman koorsii baratte fallacy of slippery slope yookaan slippery slope fallacy jettaan jechuudha. Kanaafuu ragaa hin taane dhiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf haa fudhannu government should enact a law that female students should not dismissed from the campus at first year. This is the main conclusion that wanted to be claimed. Inni kun yaada jechuudha. The government should enact a law that female students should not be dismissed from the campus at the first year. Mootummaan barattoonni dubaraa yuunivarsiitii irraa bara jalqaba yuunivarsiitii keessatti qaban akka dismiss hin taaneef seera baasuu qabaa je. Akka mootummaan seera baasuuf immoo maaliin premises inni kun conclusion dha. Amma wanti nama dubbisisu government should enact law that female students should not be dismissed from the campus at the first year kan jenne kun conclusion keenya. Garuu immoo conclusion kana maaliin deeggare? Kiddist was the first year student of Hawassa or Haramaya University. She has dismissed during the first year of study. As a result, she has joined bars in Hawassa. This in turn made Kiddist the carrier of HIV, which lead her to this. Amma premisiin ragaan inni dhiyeesse immoo waan kan akka nuti fudhannuuf akka mootummaan fudhatuuf ragaan inni dhiyeesse immoo maal jee Kiddist namnichi jedhamu barattuu yuunivarsiitii Hawaasaadhaa bara waggaa jalqabaati. Isiin tun immoo waggaa jalqabaatiin ari'amte. Kanaafuu akka waggaa jalqabaatiin ari'amte immoo ishiin deemtee mana nyaataa wayii tokko yookaan hoteela wayii galtee Hawaasa keessatti hojii eegalte. Akka achi hojii eegalteen
qiddisti namni jedhamu kun dhukkuba HIVtiin saaxil baate. Akka achiin saaxil baate kun immoo maalisii godhee isiin akka duutu taasisee jechuudha. Kanaafuu barattoonni shamarranii akka HIVdhaan kan amma cheenii gartan jechuudha. Kanaatu kana fide kanaatu kana fide kanaafuu wanti kun akka hin dhufneef wanta jalqabaa kana taasisuu qabnu kan taasisuu hin qabnu waan jiru jechuudha. Kanaafuu isiin hawaasa yuunivarsiitii irraa dismisdi taate. Akka isiin dismisdi taateen immoo hawaasa baarii galtee yookaan mana nyaata wayii galtee achitti eegaluun isiidha immoo HIVdhaaf isii saaxilee HIV saaxiluun immoo du'aatiif isii dhiisee. Barattoonni shamarranii HIV saaxil baanii akka isaan hin duune yoo barbaadame mootummaan barattoonni shamarranii akka waggaa jalqabatiin ari'amne seera baasuu qaba. Faalaasii of slippery slopeedha jechuudha. Faalaasii of slippery slope kana jalatti mujulla keessanirra maaltu jira? Akkuma sirraa agartan kana jalqaba kanaatu ta'a. Inni kun immoo asitti karsariidhaan akka agartan kana inni kun gaafate sambuuda kanaa dhufa. Isinni kun gaafate kana fidaa kun kana fidaa. Kun immoo inni dhumaa inni wajjintiin inni dhumaa kana jechuudha. Kanaafuu inni dhumaa kun akka hin dhufne yoo barbaanne isa jalqabaa kana hambisuu qabna. Yookaan immoo akka inni dhumaa kun akka hin dhufne yoo barbaanne inni jalqabaa kun akka ta'u kaka'umsa godhuu qabna. Fakkeenyaaf fakkeenya tokko kan handaawutii yookaan mujulla keessanirra jiru maal jaa? Bara kanatti biyya teenya tana keessatti harree qaluun eegalamee jira. Harree qaluun kun immoo warri harree qalu kun biyya alatti ekspoort godhanii. Kanaafuu warri harree qalee gara biyya alatti ekspoort godhu kun immoo jalqaba foon harree kana nyaachuu eegalanii. Gaafa warri jalqaba achi harree kana qalu yookaan achi mana nyaataa harree kana keessa dalagu nyaate maatiin isaaniidha itti fufee nyaata. Gaafa maatiin isaanii nyaatu immoo ollaan isaanii itti fufee nyaata. Ollaan dalagditoota hoteela harreedha achi jiru san itti fufanii nyaatanii. Gaafa ollaan kun nyaate immoo gandaatu nyaata. Gaafa gandi kun nyaate immoo achumaan itti fufee aadaan harree nyaatuudhaa kun biyya teenya keessa kana keessatti babal'ata. Kanaafuu aadaan harree nyaachuu biyya keenya kana keessatti akka hin babal'anne yoo barbaachise jalqaba warshaan yookaan kaampaaniin harree qalu sun dhaabamuu yookaan cufamuu qabaa jedhanii faalaasii of slippery slope gaafa commit godhan. Wanti kun dhugaas ta'uu danda'a, dhugaa ta'uu dhabuu danda'a. Garuu the evidence is not efficient or not enough to support the conclusion. The main conclusion is to close the company that use meat of the donkey. Jechuun foon harree kaampaanii fayyadamu kana cufuudha jechuun conclusioniin isaadha. Inni kun akka cufamuuf immoo ragaan dhiyeeffame kun it is not strong enough to support our conclusion jechuudha. Wanti ta'e tokko irraa akka irraa isinii galee abdiin qaba. Warri subscribe hin godhin KLTV subscribe gochuu hin dagatina. Yoo wanti ani isinii dhiyeessu kun isinitti tole immoo adaraa keessan subscribe gochuu hin dagatina isiniin jaa. Inni dhumaatii fi inni jaaffaan weak analogy yookaan fallacy of weak analogy kan jennu kana inni kun fallacy of weak induction keessaa bika inni jaaffarra jiru isa kana weak analogy jechuun immoo maal jechuudha? Sababa wanti tokko amala wanti tokkoo fi wanti biraa inni biraa tokko amala ta'e tokko wal fakkaatuuf amalli isaan hundaa wal fakkaataa jennee gaafa waan san wal fakkeenya wantaa san gaafa faalaasii akkasii uumne jechuudha. Amma fakkeenyaaf Abdiisaa fi Tolosaan dheeraadha dhedheeroodha. Funyaan isaaniillee akka tokkotti funyaan akka tokko qaban yookaan fuulli sheepiin fuula isaanii wal fakkaataa. Qaamaanis dhedheeroodha. Kanaafuu Abdiisaa fi Tolosaan obboleeyyan keessaa lakkuudha jennee gaafa faalaasii akkasii san uumne jechuudha. Isaan lakkuudha jennee konkuluuziin irra ga'uu akka nuti geenyu waan nu gargaare maali? Isaan lamman sun sheepiin fuula isaaniitii fi dhaabbinni qaama isaanii wal fakkaachuu qofaan akka isaan lakkuu ta'an dubbanne jechuudha. Weak analogy jechuun akkana wanti tokko irraa isinii gala jeetiin amana. Object A has attribute of A, B, C and Z. Object B has attributes of A, B and C. Also there is no Z jechuudha. They need Z in. Therefore, object B probably has attributes object Z. Amma laala asitti waan hubachuu qabdan wanti A jedhamu kun amma fakkeenyaaf
laalgaasitti akkumaan isiniin jisan isaan lakkuudha jennee kechirra geenyuuf wiikinda wantidha jechuudha gabaabumattu sababa isaan wal fakkaataniif qofa inductive argumentidha yaa'u informal fallacy hundi isaaniidha inductive argumentidha all informal fallacies an inductive argumentidha jechuudha kanaafu objectiin yookaan namni maqaan isaa Abdiisaa jedhamu tokko funyaan isaadha yookaan sheeppiin fuula isaa jennu sheeppiin fuula isaadha baay'ee diimaadha dhaabbinni isaa dheeraadha akkasumatti illee qubni harka isaalleen quba babbareedaadha kanaafuu Tolosaa namni jedhamu tokko immoo akkasuma sheeppiin fuula isaadha nama diimaa sheeppii fuula bareedaa qaba dhaabbinni isaatis bareedaadha dhaabbinni isaatis maali dhaabbinni isaatis dheeraadha akkuma isa jalqabaa kan Abdiisaadha jechuudha. Kanaafuu Abdiisaanis quba babbareedaa qaba. Kanaafuu jedhu lama kun lakkoofsa kudhanii dubbachuu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf asitti wanti akka isinii galuu barbaadu Abdiisaa namni jedhamu nama dheeraa dhaabbinni isaadha jechuudha. Hojjaan isaa hojjaa dheeraadha. Akkasuma sheeppiin fuula isaalleen sheeppii bareedaa qaba yookaan sheeppii nama diimaadha. Abdiisaa namni jedhamu kun hojjaan isaa dheeraadha fuulli isaadha. Fuula bareedaa yookaan sheeppiin fuula isaadha nama diimaadha. Akkasumatti illee qubni harka Abdiisaadha quba babbareedaa quba alangaa fakkaatu haa jennu. Namni Tolosaa jedhamu tokko immoo dhaabbinni isaa dheeraadha. Akkasumatti illee sheeppiin fuula isaallee nama bareedaadha. Kanaafuu kan Abdiisaatii fi kan Tolosaa sheeppii fi dhaabbinni isaanii qofarra dhaabbannee maal jechuu dandeenya? Kan Tolosaadhaa qubni Tolosaalleen akkasumatti illee quba alangaa quba babbareedaadha jennee sababa inni kan dhaabbinni isaa Abdiisaa wajjin wal fakkaatu qofaaf quba Tolosaadhaa san bareedaadha jennee dubbachuu jechuudha. Waa irraa akkasii galee abdii qaba. Mee fakkeenya kanaa ilaallu Taaddesas new car is bright blue has later an upholstery and indicates excellent gas mileage. Tawabi's new car is also bright blue and has laser upholstery. Therefore, it probably gets excellent gas mileage. Amma fakkeenyaaf asitti wanti isin godhu kalariin makiinaa Taaddasaadha yookaan konkolaataa Taaddasaadha maalidha biluudha kalariin isii biluudha akkasumatti illee has laser qabattoo maalii qabdi leezarii qabdi jechuu dubbate akkasuma qabattoo leezarii qabdi akkasumatti illee immoo maal qabdi biluu kalariin isiidha biluudha jechuudha yookaan biluu kan jedhamidha. Kanaafuu indicate excellent gas mileage jechuun akkaataan fayyadaminsa gaasii isaaniidha excellentidha. Kan Tawaabis namichi Tawaajamu kunis makiinni isaadha akkasuma biluudha kan Taaddasaatii wajjin wal fakkaatanii akkasuma immoo leezer upholstery qaban wal fakkaatan jechuudha. Kana leezer upholstery wal ni qaban. Kanaafuu sababa kan Taaddasaadha leezer upholstery fi biluu piriintii ta'eef maal ta'e excellent gaasii. Kanaafuu kan Tawaabis biluu piriintii qaba leezer upholstery. Kanaafuu makiinichi Tawaabis akkuma kan Taaddasaa geets excellent mileejii qaba jedhanii gaafa fudhatan jechuudha. Amma faalaasiin asii koomittee maali? Konkuluuziin asii kufaliste koomittee the Tawaabis car is probably gets excellent gas mileage 2 kan jenne kana jechuudha. Konkuluuziin jiru kana. Kanaafuu ragaan asitti nuti dhiyeessinu kun makiinaa sanii wal fakkaachuu fi upholsteriin tokko ta'uun isaanii qofti excellent gas mileejii qaba jennee dubbachuu nu dandeessisu jechuudha. It is not enough to support our conclusion jechuudha. The flow of electricity through wire is similar to flow of water through a pipe. The flow of electricity through a wire is similar to flow of water through a pipe. When water runs downhill through a pipe, the pressure at the bottom of the hill is greater than at the top. Thus, the electricity flow downhill through a wire. The voltage should be greater at the bottom of the hill than at the top. Amma sitti ilaa wanti kun waa baay'ee akka irraa isin hubattan abdiin qaba. Yaa'insi elektirikiidhaa kan yaa'insi elektirikii shiboo keessa kan yaa'insi elektirikii shiboo keessa gaafa yaa'u yeroo yaa'u inni kun maaliin wal fakkaata? Yaa'insa bishaanii ujummoo bishaanii keessa kan yaa'u wajjin wal fakkaata. Yaa'insi bishaanii ujummoo keessatti taasisuu fi yaa'insi elektirikiin shiboo elektirikii keessatti taasisu wal fakkaata.
gaafa bishaan ujummoo isaa keessa irraan gadee ujummoo isaa keessa yaa'u bishaan gaafa irraan gadee ujummoo isaa keessa yaa'u dhiibbaan bishaanichaa kun irraan gadee yaa'a waan ta'eef jalatti jechuun gara irraan gadeetti yaa'e dhumarratti jechuudha. Adda bootam jechuun gaafa olee kanarra gabbu'ee gaafa gadii san ga'e jechuudha. Hunda dirra lafaa kana gaafa ga'e dhiibbaan bishaanichaa hedduu ulfaata. Gara gaditti ulfaata. Gubbarra gara gaditti irra ulfaata jechuudha. Dhiibbaan isaadha kan cimu gara gaditti jechuudha. Kanaafuu asitti akkasumatti illee ween zas amma konkuluuzinii isaati gala waan wal fakkaatuuf qofa elektirisiitii follow downhill through wire. Kanaafuu gaafa immoo elektirisiitiin daawunhiilii isaa gubbaa irraan gadee shiboo keessa yaa'u vooltajjiin isaadha kan gara gaditti maalidha irraan gadee yaa'u kun vooltajjiin isaadha gara gaditti irra ulfaata yookaan dhiibbaan isaadha gara gaditti irra cimaa jedhanii gaafa akkasi konkuluud godhan asitti wii kanaaloog faalaasiin uumamee jira jechuudha. Kanaaf